jireenya keetitti gammaduudhaaf wantoota isin barbaachisan. Garuu wantoota itti gammaduuf jireenya si barbaachisan. Kana jechuun ati jireenyatti nama jireenya keetitti gammadaa tokko ta'uudhaaf wantoonni alaa eksternaal wayi wanti eksternaalii ta'e tokko si barbaachisuu hin qaban. Kana jechuun maal jechuudha? Birriin, uffanni, nyaanni kun jireenya kee keessatti si gammachiisuu hin qaban. Fakkeenyaaf nyaata dhabdee akaayyaa ta'uu wanta barbaadde nyaatte isa sanitti gammadaa taate wanta hojjechuu barbaadde mara hojjechuu dandeessa. Kana jechuun atiidha malee jireenyaa miti kan si gammachiisu. Wanta hojjechuu barbaadde hojjechuudhaaf wanta tokko si hin barbaachisan. Ati qoftiin waan akkanaa hojjechuu hin danda'a jettee amanuu qofa si gaafata. Ati waan akkanaa hojjechuu hin danda'a jettee amantee wantoota sichueeshinii si qunnaman hunda keessatti hojjechuudhaaf yaalte taanaan wanti ati milkoofneef hin jiru. Namoonni hedduun akkamitti yaadu beektu? Yoon qarshii hin qabu, wanta hin qabu, kana hin qabu, gaafan kana argadhee waan akkanaa godhaa jedha. Namni har'a wanta yeroo qarshii hin qabaannetti wanta godhuu barbaachisan hin yaalle gaafa argate illee hin yaadatu ta'a. Kana jechuun qarshii gaafa qabdu fakkeenyaaf ammaatii har'a kitaaba dubbistaa yoo har'a kitaaba hin dubbisne yeroo birrii hin qabaannetti yeroo ulaagaan tokko siif hin guutamin haalli jireenyaa ta'e ati gammachuu qabaattee kitaaba hin dubbisne taanaan gaafa qarshii argatte immoo kitaabas garagalteetu ilaaltu. Deebiteetu immoo nama kitaaba barreessu taata kitaabota barreessuudhaaf yaalta taata. Garuu gaafa qarshii argadde yaalaa gaafa haalli naaf mijate yaalaa yoo akka jettu taate gaafa haalli si mijate illee tasuma yaaltu. Kana dhibbaan dhibbatti naaf akka amantuun sinidhaan barbaada. Kana jechuun ati jireenyaaf wantoota si barbaachisaa jira jecha jireenya keessatti gammaduuf wantoota si barbaachisaa jira. Garuu ati wanta hojjechuu barbaadde hojjechuu dandeessa. Keessa keetii ga'umsi keessa kee jiru wanta tokkoon ittifamuu hin danda'u. Ati kanama addaa taate hubatte wanta ga'umsa keessa kee jiru san guutuu baastee hojjechuu dandeessa. Yaala wanta external force tokkoon alatti jechuudha. Haala keessa jirtu keessatti wanta godhuu barbaadde hayyicha isa keessuun baay'ee galmaan gaachuu akka dandeessu amanuutu sirraa eegamaa jechuudha. Garuu jireenya wantoota itti gammaduudhaaf jireenya si gaafata. Fakkeenyaaf qarshiin jiraatee, nyaanni jiraatee, uffanni jiraatee, manni jiraatee, wanti sun jiraatee, ati waan jiraatee hin jiru. Wantoota itti gammaduudhaaf jireenya si gaafata. Wanti jedhamu isa kanaadha jechuudha. Garuu jireenya itti gammaduuf wantoota si gaafachuu hin qaban. Wanta barbaadde hojjechuudhaaf qarshii si gaafatu ka'umsa keessa koo qabu ofii keetii of simatte jireenya keessa jirtu keessatti gammada. Oromoon maal jedhaa? Garaan wanta nyaateen hiriyaadha jedha. Kana jechuun garaan wantuma nyaatu barbaada malee gosa nyaata nyaata hin filatu. Gosa nyaata nyaata sanitti ati gammadaa taate sammuu keetiin amansiistee jennaan isa saniin gammadaa ta'a. Miskiina bishaan raafuu gubbisa jedhan. Kana jechuun maal jechuudha? Wanta nyaatatti gammadee bulaa jiraata waan ta'eef wantuma san jaallatee gammachuudhaan wanta ta'ee jiraata. Atilleen haaluma jiru keessatti gammachuudhaan wanta barbaaddee hojjeta taanaan nama milkaa'aa nama borii taata jechuudha. Kanaaf jireenyatti gammaduuf wantoota siin barbaachisanii garuu wantoota jireenyatti gammaduuf wantoota siin barbaachisan garuu jireenyatti gammaduuf sammuu ga'umsa keessa kee jiru kana wanti si barbaachisu isa kanaadha. Fakkeenyaaf amma ati kitaaba barreessita ta'a. Kitaaba kana barreessuudhaaf koompitara na barbaachisaa yookaan bilbila smaartii na barbaachisa jettee amanta. Kana sin barbaachisu taasumaayyuu iskiriptoo yookiin qalama ittiin barreessitu argatteennan siif gaadha. Fakkeenyaaf daftaraa hin qabaatin daftara irra barreessituu hin qabdu taanaan daftara namoonni itti fayyadamanii gatan luukii tokko lama isa qabu argite warqoota isa irraa kutte irratti barreessite iddoo tokkotti walitti qabatta. Walitti qabatta otoo jettuu gaafa koompitara yookaan bilbila smaartii argattetti ati mootu yeroo gabaabaa keessatti wanta addaa tokko nama barreessuu danda'u taata. Yeroo gabaabaa keessatti namoota kitaaba baay'ee barreessuu danda'u taata. Kana jechuun nama yeroo koompitara hin qabaatin yeroo bilbila smaartii hin qabaatin waan akkasii yaaluutu yeroo gabaabaa keessatti akkasuma danda'a jechuudha. Yeroon koompitara argadheen barreessaa yeroon bilbila smaartii argadheen barreesseetti hin ta'inaan yeroo bilbila koompitara argattanii fi kanas filmii yookaan filmii ilaaltaa yookaan wanta biraa hojjetta malee tasumaa yaadattu waa'ee kanaa jechuun fakkeenyaaf yeroo namoonni waggaa baay'ee nuuf dura jiraataa turan fakkeenya yoo godhanne ibidda fayyadamuu barbaachisanii ibidda fayyadamuudhaaf laayitara isaan barbaachisan ture. Dhagaa waliin dhawanii ibidda uummatan. Kana jechuun maali? Jireenyatti gammaduudhaaf wantoota isaan hin barbaachisanii jechuudha. Wanta haala jirurraa uummatanii jiraachuu danda'u. Laayitara isaan hin gaafanne, kibriitii isaan hin gaafanne, ibidda waliin dhawanii godhanii oomishatan. Foon bilcheeffachuu barbaadan ibiddatti hakaa turan. Distii nu barbaachisa jedhanii haga distii nu barbaachisutti mootu foon hin akaawwannu jedhanii dhiisaan turre. Deebi'eetu immoo warri kitaaba barreessaa turan jalqaba dhagaarratti dhagaadhaan
barreessaa turan bifa akka shookii waamta dhagoota adaadii biyyeelee bifa shookii qaban fayyadamanii kitaaba tokko barreessaa fakkeenyaaf seenaa Giriikii kana kan yoo laalle dhagarratti barreessaa turan yeroo sanatti jechuudha. Dhagarratti akka seenaan hin banneef hayyoonni Oromoo yeroo barreessaa turan biyyee irratti barreessaa turan. Biyyee irratti biyyee daakuu lafa wal qixxeessanii biyyee irratti kan mul'atutti qubee afaan Oromoo bocaa turan. Kana jechuun haga waraqaan adiin dhufuu eeggannaa haga kompiitara dhufuu eeggannaa otoo jedhanii afaan Oromoo bal'aan irraan tan babal'atee sadarkaa kana ga'e kun as hin jiru jechuudha. Kanaafuu wanta hojjechuu barbaade takkaaf jireenya wantoonni si barbaachisuu hin qabanii. Waan barbaadde hojjechuu dandeessa. Yaala jireenya waan tokkoon alatti jechuu dandeessa haala keessa jirtu irratti jechuu barbaadeeti. Kanaafuu jireenyatti gammaduuf wantoota si akkasiin barbaachisne hubattee haala keessa jirtu irraa kaate wanta gochuu dandeessu gochuu akka dandeessu amantee amma yeroo jirtu kanarraa kaate waan gochuu barbaadde akka yaaltuun isiniif dhaamuun barbaada. Peace. Turtii gaarii.